Ebila tokko bara 2024 ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa. Kun qophii keenya gungummii torbanitti al tokko karaa Horni Miidiyaa isin darbudha. Qophii kana irratti haala Itoophiyaa keessa jiru keessumaa akka Oromiyaatti rakkoo fi haala tokko tokko achi keessa jiru keessumaa akka sabaatti Oromoo keessa jiru qabanni isiniif dhiyaannee jira. Kun immoo qophii keenya gungummiidha. Torbanitti al tokko isin darba jechuudha. Qophii kana irratti gaa haala yeroo achi keessa jiru qabannee fi haala achi keessa ilaalchaa fi yaadota tokko tokko Oromiyaa keessatti jiru akka sabaatti jechuudha. Qabannee isiniif dhiyaannee jira. Qophii kana qopheessuun kan sinfaana turu Allalisaa Dhaabaati. Gama ogummaa kaameraatiin Duula Guyyoota wajjin jira. Isinis yaadaaf qeeqa qabdan karaa komentii nu barreessuu dandeessu. Nis torbee qabannee isiniif dhiyaanne jechuudha. Egaa qophii koo gungummii torban kana haala Itoophiyaa keessa jiru keessumaatii bakkeewwan garaagaraa keessatti keessumaa Duula Waraanaa irratti hidhamee guyyoota 40 bahame kana irratti isiniif gunguma jechuudha. Qabxii koo kanatti otoon darbiin egaa rakkoon keessumaa Hararge keessatti beelli gidduu kana ammas akkuma itti fufetti jira jechuudha. Ji'oota muraasa lakkoofsiseera beelli Hararge keessatti. Kanaaf uummanni Hararge ammas rakkina hamaa fi dararaa hamaa keessa jira. Kan itti matus dhabee jira jechuu dandeenya. Uummanni bakkeewwan garaagaraatti yeroo inni daandii irratti bahee yookaan immoo bakka bultii dhabee yeroo inni uummanni rakkachaa jiruu fi karaa qaama mootummaatiinis namni dhageettii yookaan immoo uummanni sun furmaata kan argannee fi milishaa irraa kaasee yookaan kaabinee mootummaa bakkoota sana jiran irraa kaasee rakkinni guddaan akka isaan mudachaa jiru uummanni Harargee dubbachaas ture ammas dubbatachaa jira jechuudha. Keessumaa qaala'insi jireenyaa yookaan immoo kanneen achi keessatti karaa jimaa mudachaa turee fi gibirri humnaa ol yookaan immoo qaranni jimaa irratti yeroo baay'ee Hararge keessatti mudachaa ture waggoota muraasa asitti jechuudha. Ammas jimaa kan gurgurannee fi qaala'insi achi keessatti mudachaa jiru keessumaa uummata Harargee beelaaf saaxileedha jechuudha. Gama mootummaatiinis ilaalcha keessa galamee waan ilaalameen fakkaatu ammas uummanni Harargee karaatti bahee kadhachaa fi bakkoota garaagaraa warreen baadiyaa jiran magaalatti dararaa argaati jiru bakka qubatanis dhabanii jiru. Kanaaf karaa uummataas ta'e uummanni bakkeewwan garaagaraa jiru. Akkuma uummata Boorana gargaaraa turan Wallagga gargaaraa turanii akkasumas bakkeewwan garaagaraa namoota beelaan Oromoo gargaaraa turanii uummanni Oromoo bakkeewwan garaagaraa jiru uummata Harargee kan akka gargaaru asiin dhaamsa kooti jechuudha. Sa'aatiin qabu fayyadamuuf gara gungummii koo torban kanaatti yeroon darbu ABO Shanee guyyoota 40 balleessinee mootummaan Itoophiyaa yeroonni duulatti uummatarraa kaasee qaama isaa hundumaa bobbaasee baadiyaa keessatti keessuma bakkeewwan garaagaraatti bobbaasee ABO Shanee balleessuuf yeroon nama xiyyeeffatee hojjechaa jiru mul'achaati jira. Kun immoo gama isaaniitiin hammam fudhatama godhatee yookaan immoo hammam milkaa'aa jira kan jedhu wal nama gaafachiisa jechuudha. Bakkeewwan garaagaraatti uummata harka qullaa yeroo isaan meeshaa qabdan fayyadamaatee ABO Shanee barbaadna yeroo isaan jedhanii uummata bosonatti bobbaasaa jiran ni mul'ata. As keessatti garuu nama rasaasa yookaan nama kilaashii baatu harka qullaa yookaan gajamoo yookaan eebootiin nama kilaashii baatu barbaaduun kun wal nama gaafachiisu soba jechuu dandeenya. Nama kiiloomeetira 700 irratti taa'ee nama rasaasan nama dha'u akkamittiin akka nama horii barbaadu yookaan akka nama hantuuta barbaadu yookaan akka nama beellada barbaadu tokkotti yeroo mootummaan uummata rakkisaa jiru ni mul'ata. Garuu as keessatti gaaga'imsi mudachaati jiru kun keessumaa dhiiga qulqulloota yeroo bakkeewwan garaagaraatti facaasaa jiru ni mul'ata. Itoophiyaa kana nagaa buusuuf inni qulqulluu bakkoota garaagaraatti dhangala'aa ture garuu biyya sana yookaan immoo dhiigni qulqulluun dhangala'e suni biyya qulqulluu ijaaruu hin dandeenye jechuudha keessumaa waggoota 5 asitti. Kanaaf keessumaa Itoophiyaa keessatti wanti amma raawwatamaa jiru keessumaa guyyoota 40 asitti ABO Shanee balleessuu fi waajjira hundumaarraa yeroo qaamni mootummaa gadi bobba'ee baadiyaa keessa deeme yookaan bosona keessa deeme yeroo inni barbaadaa jiru ni mul'ata. Garuu as keessatti namoonni meeshaa hin qabne dararaa adda addaa argaa jiru. Keessumaa namoonni bakkeewwan garaagaraa ABO Shanee deeggartuu jedhanii yeroo isaan dubartoota yeroo isaan namoota gurri isaanii hin dhageenyeef ijin agarra yeroo isaan ajjeesaa jiran ni mul'ata. Kanaaf kan amma dubbuun darbaa jiru yookaan namni qulqulluun dhumaa jiru kun dhuguma ABO Shanee deeggara dhuguma warreen mana jiran ABO Shanee hojirraan hidhata qabuuti mootummaan kun ajjeesaa jira immoo namoota bosona keessa jiran keessumaa ABO Shanee kana ajjeesaa jira kan jedhu uummata Oromoo biratti gungummii kaasuunsaa waan hafe miti. Kanaaf bakkeewwan garaagaraatti Oromiyaa guutummaa Oromiyaa keessatti jechuu dandeenya amma bakka
tokko fayyaa bakki tokko nagaadha bakki tokko nagaa miti jechuu hin dandeenyu. Kanaaf guutummaa Oromiyaa keessatti yeroo isaanii namoota mana keessaa baasanii ajjeesanii fi dubartii yeroo isaan gadi baasanii ajjeesanii ammas mul'achaati jira. Keessumaa Wallagga keessas akkasuma Arsii keessa, Boorana keessa, Salaalee keessas bakkootuma hundumaa Oromiyaa guutummaa Oromiyaa keessatti mul'achaati jira. Kanaaf uummanni qulqulluun yookaan immoo uummanni nagaan darara adda addaa argaa jira. Keessumaa waggaa shaniiti asitti lola walitti bu'iinsa abaaboo shanee fi mootummaa kana gidduutti mudate kana keessatti waggoota jaati asitti wal lolaama turanii. Amma garuu akkamitti guyyoota 40 asitti waraana adda bilisummaa yookaan abaaboo shanee balleessina kan jedhu balleessina jedhee mootummaan amma karoorfate kana keessatti dhuguma milkaa'insa qaba. Waggoota jaati asitti iyyuu lola waggaa jaati asitti adeemsifamaa ture kana keessattuu abaaboo shanee balleessuu hin dandeenye. Akkamittiin guyyoota 40 asitti abaaboo shanee balleessina jedhanii uummata qulqulluu yeroo isaan bakkoota garaagaraatti ajjeesaa jiran ni mul'ata. Kana keessatti kan uummanni Oromoo dararama adda addaa argaa jira. Yeroo guyyoota 40 duras yeroo uummanni qulqulluu mana jiru abaaboo shanee deeggartanii yeroo isaan dubartii gadi baasanii ajjeesan ni mul'ata. Yeroo ammas guyyoota 40 asitti kana keessattis uummanni namni mana jira taanaan ati abaaboo shanee wajjiraan hidhata qabdaa isaa wajjiraan walitti dhufeenya qabdaa akka nuti abaaboo shaneen hin galleef harkan kenninee fi situ karoora addaa yookaan informationii situ kennaa fedhanii bakkoota garaagaraatti ajjeesaa jiru. Kun immoo akka fakkeenyaatti kaa'amuu danda'a. Arsii keessatti namoota 6 yeroo isaan ajjeesanii reeffi isaanii akka hin awwaalamneef illee yeroo isaan reeffa milishaan irraa eegaa ture ni mul'ata. Achi keessatti miti Wallagga keessattis akkasuma Shawaa keessattis akkasuma jechuudha. Kanaaf uummanni qulqulluun waggoota 6 asitti keessumaa guyyoota 40 asitti immoo haala adda ta'een uummanni qulqulluun keessumaa sababa waraana adda bilisummaa Oromootti dhumaa jiru hangaan kan tilmaamamu yookaan immoo lakkoofsaan kan tilmaamamu miti. Kanaaf walitti bu'iinsi waggoota 6 asitti furmaatan arganne guyyoota 40 keessatti furmaata hin argatu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo kanarrattis komii kaasaa jira. Gaafa barbaade mootummaa kana deeggaraa yeroo inni dirqiitiin uummata gadi baasee hiriira ba'aa mootummaa kanaaf jedhe yeroo inni dirqisiisu uummata ni mul'ata. Kana keessattis uummanni Oromoo miidhamaadha. Gama hundumaatti yeroo ilaallu waggoota 6 asitti uummanni Oromoo gaafa dhugaa dubbatu yookaan immoo waajjira isaa keessas haa ta'u warreen isaaf hojjetanis yoo dhugaa dubbatanii mana hidhaa akkuma Karchallee fi bakkoota garaagaraa keessatti hidhamaatii jira. Uummanni Amaaraa kun yookaan immoo warreen uummata Amaaraa falmina jedhanii gaafa isaan waa dubbatanii biyya alaa bahuun isaanii ni yaadatamu bakkoota garaagaraatti biyya alaa bahu. Isarra darbee yeroo qondaalota abaa'oo kanarraa kaasnee yeroo haasofnu warreen karaa nagaa qabsoofna jedhanii biyyatti galan illee akka Lammii Beeyyaa fa'aa Abdii Raggaasaa fa'aa fi kanneen kana fakkaatan hundi isaanii mana hidhaatti argamu amma Finfinnee keessatti jechuudha. Gama Amaaraatti yeroo ilaallu immoo warreen Sumaalee yeroo bushaa turan sana keessatti akka Abdii Illeefaa fi akka hooggantoonni jeneraal Meteek warreen hoogganaa turan suni uummata Oromoo yeroo isaan gireederiitiin awwaalaa turan ni mul'ata yookaan immoo ajjeesanii kaan yeroo isaan gubanii fi gireederiitiin yeroo isaan awwaalanii kunoo waggaa 6 hidhamanii jedhanii yeroo isaan bilisa baasanii gadhiisan ni mul'ata. Kanaaf namoonni yakka hojjetan keessumaa akka sabaatti warreen Amaara falmina jedhanii yeroo isaan dudubbatan mitaaleeyyiin kun yeroo isaan uummata kanaaf qabsoofna jedhanii yeroo isaan uummata Oromoo gidira adda addaa raawwachaa turan kunoo bilisa ba'anii akka Abdii Illeefaa diidatti argamu jechuudha. Garuu karaa waraana adda bilisummaa Oromootti sababii waraana adda bilisummaa Oromootti uummanni Oromoo otoo gubachaa jiru warreen karaa nagaa qabsoofna jedhanii kunoo magaalaa yookaan Finfinnee galanii ta'anis kunoo mana hidhaatti rakkachaa jiru. Akkasumas karaa Tigraay yeroo ilaallu yookaan mootummaan TPLF yeroo biyya bulchaa ture keessatti yoo mootummaa kanarratti kaan yookaan mootummaa aangoo irra jiru irratti yoo isaan kaanii dhugaa jiru yoo dubbatanii isaan baqatanii Tigraayitti galu uummanni Oromoo mana hidhaatti rakkata warreen Amaaraa baqatanii biyya alaa bahu jechuudha. Kanaaf gama kamiin yoo ta'e uummanni Oromoo rakkinaa fi darara adda addaa argaa jira. Keessumaa guyyoota 40 asitti immoo dhiphinni uummanni Oromoo keessa jiruu fi beela akka inni uummanni Oromoo beelaa akka saaxilamuu fi mana gadhiisee diida akka buluuf sababii guddaa kan ta'e yookaan immoo uummanni Oromoo akka beela'uu fi akka rakkatu gochaa kan jiru mootummaa kanadha jechuudha. Kun immoo waan nama gaafachiisu nama harka qullaa nama meeshaa qabu barbaada jechuun kanarra duutiin jiru kanarra uummata xiqqeessuu fi akkuma mootummaan kanaan dura jedhe uummanni Oromoo waggaa 100 duubatti kan deebisa kan jedhe sun kun raawwatamaa jira jechuudha. Kanaaf uummanni qulqulluu bakkeewwan garaagaraa warreen jiranii keessumaa dubartoota irratti xiyyeeffatan yeroo isaan bakkoota garaagaraatti ajjeesaa jiranii fi namoota dargaggeessa ta'an immoo yeroo isaan manaa baasanii ajjeesaa jiran ni mul'ata. Keessumaa waraana adda bilisummaa Oromoo deeggarta jedhanii jechuudha. Kun egaa dhuguma waraanni waggaa 6tti xumura hin arganne guyyoota 40tti xumura argatee uummanni Oromoo nagaaf tasgabbiin qeessaatti deebi'ee qeessaarra jiraata
kan jedhu yeroon kan deebisu ta'a. Sa'aatiin qabu fayyadamuu fi qabxii koo isa lammaffaatti yeroon darbu bakkeewwan garaagaraa keessumaa mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa Eertiraa gidduutti wal gaarreeffannaan ammas akkuma itti fufetti jira jechuudha. As keessatti otoo isan kaasiin dura Tigraay fi yeroo darbe torbeetti gara Tigraay fi mootummaan amma jiru walitti makamanii hojii hojjechuuf yookaan immoo walitti baqanii hojii hojjetu jedhamee yaadamaa ture sana keessatti bulchaan naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa nuti bilchiginaa hojirraa yookaan paartii badhaadhinaa hojirraan wanta walitti makamnee hojjechaa jirru hin jiru. Kanaan dura waadaa kanaan dura walii galame sana xumuruufidha bakkeewwan garaagaraatti wal gahii fi haala achi keessa jiruu fi lafti keessumaa Walqaayitii fi raayyaa qobboo fi kanneen kana fakkaatan hundi isaanii Allamaaxaan fa'a Tigraay turan. Kanaaf immoo inni kun akka mirkanaa'uufidha waliin hojjechaa jirra malee mootummaa Itoophiyaa hojirraan nuti wanta addatti ciitii adda ta'e hin qabnu jedhanii yeroo isaan irra deddeebii mul'ata dubbachaa turan ni mul'ata. Kanaaf amma immoo gidduu kana immoo loltoota mootummaa Abiy Ahmed yookaan loltoota mootummaa Itoophiyaa 30 ol kan ta'an poolisoonni Eertiraa daangaa irratti qabanii yeroo isaan rakkisan yookaan qabanii jiran ni mul'ata. Kana keessatti mootummaan Itoophiyaa yeroo inni waraana isaa bobbaasee waraana 30 achitti qabamanii jiran sana furuuf yookaan akka isaan baanii fi waraana hammaan hin lakkaa'amne yookaan waraana baay'ee kan ta'e daangaa Eertiraa fi daangaa Itoophiyaa irratti qubsiisaa akka jiru ni mul'ata. Kun immoo wal gaarreeffannaa yookaan immoo waraanni achi keessatti qabamee jiruu fi waraanni achi keessatti booji'amee jiru suni akka deebi'uuf fakkaata yookaan immoo wal dhabdee isaan gidduu jiru isa duraarra wal gaarreeffannaa irra darbee amma inni loltoonni achi keessatti miilana qabamanii jiran suni loltoota kanaan hin gadhiifamu kan jedhu yookaan immoo warreen amma achitti waraanni baay'een daangaa sana irratti qubsiifamee jiru suni oguma waraana 30 qabame sana mootummaa kanarraa fuudhee isaan gidduutti immoo jaalalli akkuma kanaan duraa fi tokkummaan isaan gidduutti uumamaa kan jedhu sun yeroo fi haalli kan deebisu ta'a jechuudha. Sa'aatii koo qabu fayyadamee qophiin gongommii torban kanaa jechuudha. Achi keessatti yookaan beelaa Harargee keessatti raawwataa jiruu fi isa kana keessatti uummanni birmannaa dhabe yeroo inni rakkachaa jiru. Keessumaa kaabineen achi keessa jiruu fi milishaan achi keessa jiru uummanni kun akka beela kanarraa dandamatu akka hin taaneef uummanni yookaan immoo beela kanarraa akka uummanni hin dandamannee fi kaabinee fi milishaan achi keessa jiru rakkoo guddaa uummata Harargeetti ta'aa jira jechuudha. Kanaaf uummanni bakkeewwan garaagaraa jiru Harargee birmachuu qaba jechuudha. Kanaaf qophii koo gongommii sa'aatiin qabu fayyadamee torban kanaaf qophiin ani gongommii qabadhe kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kana qopheessuun kan sifaana ture Allalisaa Dhaabaati gama gummaa kaameraatiin Abdullahi Guyyoona wajjin ture. Torban qophii gongommiin biraatiin hanga walitti deebinutti qophiilee Hornii Miidiyaaf waliin turtii gaarii qabaadha.